akkam jirtan hordoftoota keenya kabajamoo akka guyyaa qabsooti guyyaa maraayyuu qabsuma haa jennu garuu sirba keekiyyaa badhaadha sirba haaraa baay'ee namatti tolu kan yeroodhaan wal qabatu akkuma yeroo darbe sirba Teedii Afroo riippoortii godhuudhaaf yaallee namoonni tokko riippoortii goona jettanii ilmaan sirba isaa guutuu laaltanii fi guyyaa tokkotti inni sa'aatii of keessatti miliyoona seenee jechaadha. Kanaafuu guyyaa har'aa riikardii qabsiisuu qabna mucaa kana baay'ee cimaadha. Keekiyyaa badhaadhaa kana sirba isaa kana liinkii isaa maxxansaa fi feesbuukii keessan jalatti hundi keessaniyyuu warroonni amantiidhaaf maxxansuun barbaannillee laaluun barbaannillee feesbuuk keessan irratti liinkii isaa maxxansaa malee viidiyoo isaa buustanii akka namaaf hin ergine yookaan ammoo akka sheeriin goone isin jenna. Sirbi kun baay'ee bareedaadha. Yeroodhaan kan wal qabatudha. Waa hundaa of keessaa qaba. Sirba qabsooti. Baay'ee nama kakaasa. Lataa Oromoo, qeerroo Oromoo kan biyya keessaa dhumaa jiran yeroo ammaa kanatti bifa aartiitiin mul'isee kan gadi baasee keekiyyaa badhaadhaati jechuudha. Kanuma amma xinnoo ishee wajjin ilaallee walitti deebina sirba isaa liinkii waliif ergaa hundi keessanuu liinkii waliif ergaa maxxansaa isiniin jenna galatooma. Jireenya iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessattiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oode nuti hima baafanna gumaa koode walee normaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Qeerroof qarree ce'umsaa wal garree faffacaatii amma waan jettuuree lamma shanee fi abaa'oo OLF fi kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodhaa martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee qulqulchuu alagaan hin bulchuu. Ayee hordoftoota keenya akkasii viidiyoo kana sirriitti ilaalaatii baay'ee namatti tola. Akkasumas viidiyoo chaanaala isaanii san haa guddifnu walaa guddifnu isin jedha. Galatooma ulfaadhaa walaa guddifnu isin jedha. Maqaa qofa osoo hin taane Oromoo miliyoona 60 osoo jennu gara aartiitiinis artistoota keenya guddifne qabsoon keenya fuula dura deemee jechaadha. Isaan hanga ammaa kan asin ga'e bifa aartiitiin baay'ee hojjetanii kan isin gahan isaan waan ta'aniif isaanis guddisuu qabna jechuudha. Nutis kanumaa galatooma.